Hayyee Jaafar. Piraamidiin akkuma reefu jetti gaa. Maali hurkaan goomtu? Hurkaan qarree jaldeessinuu dadhabee karaa deemuu goollooyinee keessa yaane. Hayyee. Walleenuu jaldeessi as biqitti leenjifamee boodanaaf akkasii qarree gubbaa furgaa. Hayyee. Amma kana booda muka horuu fi qarree ka jettee. Anuuf hin sodaadhu. Waliigalatti piraamidii raawwanuu jechuu danda'u. Duruu guyyaa tokkotti leenjii fudhattee jechuudha? Duruu guyyaa tokkotti guyyaa tokkotti. Waan guyyaa hedduu silaa shaafala. Aruma kanii fedhan fakkaata wallee fedhoonni as biqiltuu waraana isaatti leenjifatu. Hayyee. Jaldeessummaan gaaraa kun durii waraana isaa ta'uu oola. Waraana firaa'uun ammoo. As leenjifatu. Akkasuma fakkaata. Duba maal asirraa hubattame? قاعدين هنا ماسكين الاثار استاذ هاني لقى هدي دامي تولشي دتشي قبت بحر اكاوم بحر نمومتي اكاوم بكادات اركاجر اسما ناصر دامي سلالي جرا شاينا كيساس لقى شانغايو لالتي خن ريدسي خنغو بحر نتولشا بيراميد نسبة مسلين غارا نمي اومي غارا نمي اومي كيسا يوجرات بيراميد غارا كرايتيريا غارا وندغوتا دينا ساعتين بلنا لفر ساعتين خيسي كو بكونو ديمتو كيلومتر تقران قط غولوينيتي في دابني ديمدي خان قرساغا وراف كيلومتر تقران قط والكتيسا طرف وسونتي اسرا مغاتا كام والكتات كيلومتر نانقط بكبل اخنر غارا تا يجو والفغيني سا ميغا هوغو بكا warri ibsan kan dubai raawbanna olon sanga makate balni sanga makate amma nisa data san qabu garu waligalat jecha waligalatin gaara namni uume goda isaati wajji waa hunda isaati wajji mana firoonaatiisi qabri isaaniitiisi mankuusa isaanitti waa dhooffatanii isaaniitiisi masaraa mootummaati mallattoo isaanii ittiin beekamanii waa hunda isaaniiti jechuudha. Garuu tanama ajaa'ibu wanni kun waggaa dheeraa kana kam akka turuu danda'u osoo humaan ta'in waggaa 5,000 ol jiraa jedhani. Sani wanniin ogummaa barasanii dinqisiifadhee waa'ee malaayikaa samii buutee san kaasuudhaaf dirqameef tanaaf. Humna namaatiin tolfame dhuga humna namaatiin tolfame. Akkamiin namni dhagaa gurguddaa kana hangamillee dirqamu fuudhee kaayaa shalaggii gabaabduudhaan dhagaa tokkicha asirraa kana namni dhibbi tokko lafaan kaasu. Tokko lafaa kaasuuf nama dhibba tokko ol feesi. Akkami fuudhee ammoo afi lafaa ol fuudhuun akkasi. Maashin akkam qabanii achi geessan. Waan nama ajaa'ibu. Waan nama ajaa'ibsu. Dhuguma isaati paankiras question markii saamsonaati guuttatee galuun isaati. Duraan isa gartee ajaa'ibaa turte arra ifumaa ajaa'ibu jirte. Arra ifumaa ajaa'ibu jirte quudheef isa. Akkamitti hayyuun guddaa kun question markii saamsonaati guuttatee galajeetiin sani kofluu ture. Barruu Phaawulosonyo baasita karatti sani tenjamuu turre. Arratti yumaafuu question markii horjoo guuttadhee Awurooppaa galuu guyyaan. Waan ajaa'ibaati gaa'ee mee akka jala deemna. Kanaan buna mokrasanii buuta siin buuta. Daawwattoota keenya Jaafar isin bohaarsaa jira. Takka takkaan irraa isin odeessaa jira. Waan dinqisiifatee fi waan ajaa'iba jiddu isiniif wanni godha gaararraa gadoo bu'u jirra. Dhiifama nuuf godhaadha. If jala laalaa yoo gabbuune malee fufuu jira. Qabachaa gabbuuna dhagaadha. Piraamidiin tana fakkaatti. Hota simbana. Dhagaan bar hoofillee ni fakkaata. Dhagumaan kun asirratti tolfamee namichi dhagaa uume dhiiroo gaafeettu naa dhufamaas. Dhagaa qoree walirra kaayeen sun naaf liqimfamuu didde moo asumara dhagaa uumaa deeme. Tunis nama dhibbi. Tunis dubbii ajaa'ibaati. Guddina isaa ulfina isaa. Lafti tunis nama ajaa'ibti. Nee deema kana deemna. Dooya ajaa'ibaati. Farda horree fardaan naannoo wayyu. Pot. Eh? Lokorra.
dhagaa asumarratti uumuun dhabu namichi kun. Asumarratti uumuun dhabu. Waan nama dhibu akka malee. Ay, nu jirre hallayyaadha. Hangam nuti leenjii fudhannee akkatti hallayyaa irraa utaalan jennee dhufne lakkii leenjiin teenya gayaa miti. Hoddeebi. Hayreefu hallayyaa feeterraan hin bu'an jettu. Leenjiin tiyya gayaa miti harkeetti jira. Guyyaa tokko leenjii fudhachuun hin taatu jechuudha. Mirkaneessuu keeti duuba. Fir'oonni waan biraa fixeeti maal jegaaf tokko uummataaf oguu haasa'u. Itti aanaan isaa Haamaan jedhama. Haamaan immoo Qaaruun jedhama. Haamaan. Ayyee. Haamaan jedhama. Inni gaa aan rabbi jeeti gabbarsiisu ture biyya tana hunda. Inni ammoo osoo hin taane aan rabbi fiin ja'a. Hogguu uummata walitti qabee haasawaa godhuuf bakka tana dhaabbatee bakkuma tana dhaabbatee uummata walitti qabee haasawaa godhuuf itti aanaan isaa kun Haamaan jedhanii isa jala dhaabbata. Mata guddata namichi kun. Waan na dhibe keessaa hoggaan dachii fi samii isin kana hunda uumu jeen. Mata Haamaan kana uumuun hanga isiin na dhibde gaafaan isa uumuu san jeesum cinaa dhaabbate. Namichi kun halkan wajjumaa haadayidhaa bulla. Gabbayeeti kana naan ja'a jeeti humaa silaa humaa jechuun danda'u akkuma Haammaa Haayilamaaraam Dassaranyaa hanga fedhee qoru Abbaay Tsaayyeetiin humaa jechuun dandeenyetti dhugaa gaafa na uumtan san jeetu mataa hooqqachaa galee Haamaanis. Ay hundani ana bar hunda bakka hundani geenya. Bakka kan takkallee hin jirtu irra. Sadarkaa san ga'e jechuuf hin jee. Kanaaf rabbiin dachii garaan galchee baaratti darbee jechuun baarillee firraa tufe. Muusaa jala kaaye. Haya. Wali kulli Far'oona lahu Muusaa jaabee taa kitaabni. Haya. Far'oona jechuun nam tokkoo miti. An amma dhiifama amantii barsiisuudhaaf miti. Aayaat santu naa ta'e. Rabbiin Fir'oona umrii dheertuu san kenneefi ogummaa gurguddoo tan hunda zabana sanitti kenneefi akka umrii namni turu ol namicha arrabbi jiru wanni godheef waan barsiisuu dhaloota kanaaf barsiisuu fedhe qaba. Kanaaf namicha arrabbi jee akkasitti dhaadachaa ture san Muusaa mucaa baara keessaa harkanii mana isaa guddate jala kaa'ee tokkuma kanaan isa kombolche. Mootummaa guddaa kana jechuudha. Mootummaa guddaa mootii addunyaa san kombolche Muusaan. Sanirraa akka waa hubannuuf biyyuma tana keessatti ilaalte Far'oonota hedduudhaa jira. Far'oonota gurguddaa hunda kan kuffisaadhaatti hanga dhiyoo tanaatti garree. Biyyuma keenya keessatti hogguu ilaalle Haayile Sillaasee kan nuti mootummaa samiirraa nuu buute rabbiirraa nuu kennamte je'ee amanu mangistuun faa warri hambaa isaa nyaachaa guddatan achumaa foddaan seenee kursiirraa fudhatu. Kursiirraa fudhee kursii jalatti awwaalan. Kursii jala awwaalan. Mangistuu hogguu naashani faalleen jee lallabu laagaan isaa mul'atu namicha hankaarrawaa san. Ijoolleen re'ee tiisu Tigraay keessaa kaatee dhufte masaraa Finfinnee irraa fudhatte. Nabi Nabaas jeeji akka sheexana nabi argatti baqate. Eegi qofa kaayee baqate. Akkasuma kaan jala kaayaa hogguu wayyaaninis biyya ifii yaamtee dhaadachaa dhufte. Akkasumatti qeeroo Oromoo faa jala kaayee jira. Guyyaan si dhihaatee jira jechuudhaan machuu barbaadeeti. Ajaa'iba kanarraa gorsa waa hedduu fudhattanii Jaafar Gaarraa isin bohaarsuudhaaf qophaa'ee jira. Ifiifis waa daawwachaa gammadaa waan gammadee fi waan mufatee fi kana jidduu asirra baafachaa deema. Nu faana turaan afeerraa keenya gaa. Bishaan qabbanaa maan fudhan? Injib. Injib. Bakka halaalcheetti nama darbu sana si jira kunoo achi keessa. Maal? Bakka halaalcheetti nama darbu. Adda adda. Haalaan tanjii ta'e kun kan normaal. Kan si wayya. Cabbii ta'e kana. Kan cabbii ta'e kana wayya. Sagaa kana. Bakka.